isatti nama miliyoona ol tokko harka keessaa qabu isaa jechuudha. Namichi kun irraa isa jira Jabuutiidha jira jechuudha. Maaliif Jabuutiidha? Because istirateejii isaan lafa kaayyatan maal godhu akka qaban achitti advice wal godhan jechuudha. Naannawa sanitti. Kana keessa shoora guddaa katabachaa jiru baqata Oromoon Keeniyaarraa fiddee Angoorra keessa kana Mustafee Agjar kajan kana kakilili shambulchu. Maaliif dangaan Oromiyaa bahaa ona jaarso hangam takka akka deemu jiru agartanii jirtanii. Gaara dhaabbatu yoo lafti dirreen jiraatte manneen qorqorroo irra jaara jedhameeti itti himame jechuudha. Akka saree maraattee gaaran Oromoo cufa keessa yaanii naannawa sanii qorqorroo shara maal jaaraa jiran. Eenyuuf jaaru jiran. Okay, eenyuuf jaaru jiran. Because hoggaa lafa ummata tokko saamtu ummanni tokko ke'een dubbanne akkas goote jechuudha. Akkuma kunoo Israa'el lafa Falastiin goote. Seenaa 40 keessa 30 keessa waan naannawa Falastiin ture ilaala. Arra maal godhan jechuudha. Exactly waan akkasiitti deemu jira jechuudha. Kana eenyu ka godhu jiru itti gaafatamaa tika magaalaa Gursum. Namni kun afaan Oromoo dubbata dhalootaan Oromoo miti. Itti gaafatamaan tika Gursum jechuudha magaalaa Gursum. Obboleettiin isaa mootummaa Mustafee Jijjiga keessatti nama aangoo guddaa qabu jechuudha. So kan as bulcheeti kan achi bulchee lafa Oromoo kamitti kasaamu jiran asirraa arkuu dandeessanii jechuudha. Okay. So Oromoon especially dangaan Oromiyaa saaminsi lafa bakka cufa deemu jira. Garuu irra hamaan kagadi deemu jiru kana jechuudha. Mootummaa Jabuutiitiin fanditee Mustafee Agjariin fanditee waan ajaa'iba isinitti ta'u. Namichi Pirezidaantiin kililii shanii baqataan nuti Keeniyaarraa finnee nama isa goone kun horii isteetii cufa federaalli fandii kafala. Horii federaalli kannuuf sanii fi pilaas horii Jabuutirraa arkatuuni saaminsa daangaa seenee jira jechuudha. Amma Oromoota gurraa keessa waan inni dalagu jiru beektu. Naannawa gurraa fi Boorana keessa Oromoota qubatan garaa bultoota qabatee nuutu alaabaa isinii tolchaa nu alaabaa isinii tolchinaa naannawa isinii goonaati Oromiyaa jalaa bahaa jedhanii maallaqa meeqa akka gannaqaa jiran beektu. Maaliif akka aadaa isaaniitti alaabaa jechuun carqiidha nama cufaa qaba gosa cufaa qaba booda maatittuu qabaachuu deemanii jechuudha isaan biratti hin rakkiftu. Waan akkanaati deemu jira Oromoo. Kana qaceellotti namni laaluutu irra jira hubachuudhaas qaba eegus qaba. Hoggaa hojjannu eenyu hojjannas laaluu qabaachuun nurra jira. Nama mirga Oromoo kabaju, nama Oromiyaan biyya je'e fudhatu, nama haqa kee hin tuyne, nama eenyummaa keessii kabaju. Okay. Arra akkamitti nama 91 as Oromoonu dirree dhawaa dhufte je'oo jiru Oromoon gaafa dalagu sila Oromoon san bishaan barmiilaa if darbee if ajjeeseen irra fedhan. Lubbuun tun ni mi'ooyti malee bishaanuma barmiilaa keessa warra ifa haruu qabu jechuudha. Yookaan bishaan baharatti warra ifa haruu qabu jechuudha. Maaliif warra jiruun duute taatanii jechuudha warri akkasii. Warra jiruun duute taatan. Kan taatu tokko kabiraa kanin jiru. Sooggaa Oromoon tun naannawa cufarraa ni wareegamti. Ganna 7 dabre. Ganna 7 dabre. Wallagga guutummaa Wallaggaa keessatti hagaggeeffame genocideedha. Duguuggaa shanyiiti jechuudha. Duguuggaa shanyiiti. Shawaa bahaa kanattis waan ta'e agarree kaaba shaggarittis everywhere in Oromiyaa wallottis Oromiyaa bahatanattis daangaalee naannawa daangaa jiru irratti takka namni dubbate hin jiru. Oromoonis filattee booyuu jalqabde gaafa namni du'u aktivistoota keenya. Filattanii laallattaniiti booyuu jalqabdanii. Ammuma hirribaa kaatanii agartan. Gaafa Wallagga dirooniidhaan keemikaalli itti facee diroonaan tumaman militariin Abiyyi qabu irra bobbehe lubbuun numa jirtan ture miti gaafas. Maaliif hin dubbatinaa gaafas san?
mo kursi wal jala qaba turtan gafas arragaru tokko duunan daftani waan ni gootan lubbuun oromootis wal qixa alaalamuudha qabdi lubbuun oromoo waluma qixa gadduu fi qabnaa jechuudha khaduma khanin joo dirruma dhawaata nattiin deebi'a dirreen dhawaata sabaa sablammootiiti taati nuti wajji qabna maarree warri ettan accounti teessan irratti joint godhadha warrasan akka accounti teessan baankii teessan isi wajji qabaataniif joint accounti waliin banadha san wajji qabdanii jechuudha yookaan business wajji banadhaati owner of business waliin ta'a ak wajji qabdanii jechuudha business keessan akkasitti biyya garuu keessa jiraatan malee biita abbaa laman qabdu abbaa tokko qabdi ani waan oromootirratti namaan gammachiisu tokko hin qabu oromoon haqa qaba dhuga qaba haqa namaatti hin dabarre daangaa namaa hin tuine biyya oromiyaa keessatti abbaan fedhe dhalachuu danda'a filameetillee pirezidaantii ta'uu danda'a garuu biiti santii yaa gosa kiyya jalatti hin galcheechuu hin danda'u huyyakka jechuudha isin warri garii warri dirree dhawaa dhalatanii dirree dhawaata sabaa sablammootaati wajji qabneettan mee hudduun isin lama jabuutee dhaqa wajji qabna ja'a deema arra jijjuguma teenya to opidiyoon warkaa fuutee jara kanaa kannite keessa dhaqaati wajji qabna ja'a waan wajji qabdanii fi waan adda qabdanii fi waan waliin qabdan adda bara ollummaa waliin qabda hiriyyummaa daa'imummaa waan waliin guddatte firummaa dhiigaatillee waliin qabaachuu dandeessa garuu dirree dhawaa nyaapha wajji qabaachuu hin dandeessu dirreen dhawaa lafa oromooti feetu hiriyyaa abbaa feetee qabaadhu feetu jaarsi kee jara haa ta'u feetu jaartiin tee jara haa taatu san rakkoo teessani dirree dhawaa walii kannineettaniiti miti ka wal fuutan dirree dhawaa walii mallatteessineettaniiti maka ilmaan waliin dhadhaltan dirreen dhawaa abba qabdi ati ta itti dhalatte magaalaa sanii fi anta baadiyyaa ollaa saniitiif nuuf wal qixa laftitu dirree dhawaa nama biraan naqu ijoollee dirree dhawaa malee akka ajaa'ibaan na neqa akka ajaa'ibaatti magaalaa gudditti baha oromiyaa magaalaa lookeeshinii istirateejii irra jirtu magaalaa naggannisi shinniilee fi jaldeessaa fi zeeyilaan bara aduun dukanaa wali hidhataamaa ture ana laallata ana intala baadiyyaa si caala ana intala baadiyyaa laallata dirreen dhawaa uffata keessan firraa baaftanii namaa kannitanii qullaan yaa'ina tanaaf hoggaa hedduu tuffatamtan tanaaf hoggaa hedduu yartuun cufte harka isin laatti nuti sabaa sablammoota wajji qabna ati UN'dha UN'n mootummaan gamtoome biyya mootummaan addunyaa cufti dhufee kursii keessaa qabu san addunyaa waliin qaba moo ati African Union ka Finfinnee buildingi jaarrate biyya cufa wali dhufee wali African Union mana san waliin qaba cufa lallataa jechuudha garuu Finfinneen ta Oromiyaati warri alaa dhufe dirree dhawaa mana tokko lama jaarrateef dirreen dhawaa tasaanii ta'uu hin dandeessu aan isaanii miti kana aarsu warra keenya kajara kana looyera ta'ee gabbahuutun ajaa'iban ta'uu jira naannawa isaan keessa majority oromoon guyyaa tokko buluu hin danda'u waan tokko daangaa dabruun gaarii miti wanni cufti limitii qaba dirree dhawaa kabajaa itti godhuuf dirreen dhawaa lafa oromoo seenaanis seeraanis akka taate rabbiis beeka namnis beeka akkuma Finfinneedhaaf ja'amee gatiin lubbuutii fi gadhiinni itti gannaqamee lafeen itti caccabxe gatiin lubbuu itti kafalamtetti ta dirree dhawaatis gaafa dhufte oromoon achuma jirti jechuudha ati warra wajji qabdan jay wajji qabneetoo ollaa kee nagayaan taa'e garuu lafti oromoo dirreen dhawaa lafa oromoo ta'u
atii miti kagaafannu jechuudha. አሳፋሪዎች nama qaanfachiiftan akkana jara keenya jajjabaadha waaqni nu gargaarinaa yenna warri dhagaa bu'uuraa san dirree dhawaa lafa kaayoo beekamee namoonni oromoof dhimminaa oromoof yaanneettan kitaaba dhagaa kachi kaayansan fidaanii dubbifnaa jaanii fuudhaa dubbisaa kitaaba san fuudhaa dubbisaati oromiyaa bahaa keessa oromoon bakka tam jirtichi irratti agartanii jechuudha. Amma yoo laalte warri kililii shanii kun hin qaanfanneen maappii takka tottolchanii baabbilee gursum funyaan biiraa funyaan ujubaa cinaasan daarii muumaal dirree baaduutii isinirraa fe daarii mucinaa baaduu jiraa miti dirree baaduu yoom irra kaayyattan achirra bakka sanirra jechuudha ona jaarsoo waanuma warri kun godhu jiranii warri kaanis asiin huursoo maal jedhanii naannawa gadii kana waan ni godhan jarri jalaan wajji dalagu jiranii jechuudha. Kana kafandi godhaa jiru tokko namicha Ismaa'iil Margeellee jan pirezidaantii Jabuutii maaliif arralee ugaasticha isaanii kachi yaaman istiraateejiin ammaatu nurra fashalte silaa gadabuursi haaya nuun jee kadirree dhawa mirkaneeffanne ni hinjifanna gatii gadabuursi lubbuu teenya balleessina jee oromoonis kana jidduu ifa garte dureen hanga oromoo wal nyaattu hanga lolli kaabaa kun jiru hanga oromoon jidduu siitti kan ol gootu dafnee Mustafeenis achi kileem godhe nutis asii kileem godhe waan tokko goona jennee yaanne san fashalee istiraateejii biraa baafannaa ja'aniiti ugaasticha isaanii dabballee abdii ilee khature ugaas Mustafee ja'an kan Oromoota baha Afrikaa daangaa jaarsoo lafa jaarsoo irra jiru buqqaasee biyya maleeyyii godhe durriyoota kanaa jechuudha. Tanaaf Oromoo ablee qara lamaa si qaramaa jira eeggadhu. Ablee qara lamaa. Ableen qara lamaa odoo sitti hin dhufne qara billawni hoo gamni lachuu ji'i garsiisi. Deengadda Sheekh Amin Ibrahim tokko je miskiin je. Baritti dhalatan malee hin dhalanneefi je akkasuma Sheekh Amin biyya namaa itti dhalatta malee hin dhalattuufi jechuudha. Dhuftee itti galtee dhalatta. Akkasii nurraatti daddarbaa warri abbootii gadaa behind the closet haasoytanis gabbahaati dubbadha. Namni dhugaa qabu hoguta kan qaanfatu hin sodaatu hin dhaammootu. Gabbee onnee dhawatee dubbataa jechuudha. Ummata fiitiif gaafa roorroon ija baaftee dhufte yoon dubbanne gaafni dubbatan hin jiru jechuudha. Garuu waan tokko abbaan gadaa tokko joollee isaa yoo balleessite ni sirreessa. Yoo badiin jiraatte araara buusa. Yoo dogoggorri jiraate ni sirreessa. Kabadeen balleessite jaa. Garuu akka keetitti abiyyi mannaa namni miliyoonni tokko haa du'u afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu jechuudha. Afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu. Abiyyi nama anytime du'uu danda'a. Amrii rabbiitiinis du'uu danda'a, biraatiinis du'uu danda'a. Namni miliyoonni tokko haa dhumu jechuun abbaa gadaa Oromoo irratti maaliif jenosaayidii labsuun si barbaachise sagalee ta'e waan hin dhageef jechuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahu silaa jecha akka deemaan mi'aawu, jecha akka shittoo urgaa'u, jecha akka ililliin hoggaa baate garteen ililliitti halaala shuruuf kaansaa si dhufuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahuu qabu. Abbaa gadaa ilma xiyyaa barinni ilmi xiyyaa iddadu namni miliyoonni tokko aduu hoggaa jettu kadu atti faraddu kunoo ilmaan keetii miti. Kadu atti faraddu ilmaan keetii miti. Akkamitti kas jama abbaa gadaa firan qalloo jechuudha. Akkamitti kas jama. Rabbiin Oromoo jidduutti nagaa fidu. Rabbiin Oromoo jidduutti dadaa fidu. Lubbuun Oromoo takkana dhumtutun dargaggeessi Oromoo takkana dhumu kun warra silaa heegaree daangaa tiisuudha jechuudha. Wanni takka nyaatteen ganda keessa deemtee ijoollee teenya fixxu milishaa fi liyyuu haayilii tajaantun rabbuma keessanii ja'ati silaayis rabbiin beeytanii seeran kabajjanii wanni isin beeytan tokko hin jiru wanni imma isin kana gootaniif
waan wayyaanee hojii godhaa turtan yakka keessan san tokkoon keessan mana seeraa waan dhiyaatanii gatii teessaniin harkatanii fi amma duraa'uu nama finnee namni waan godhan jiru ammaas ni finnaa jettanii itti fuftan ta'e itti oofa garuu guyyaa wal gaafatanii dhufa dhiiga qulqulluu dargaggoota Oromoo gabbaaftanii ganamaa galgala rashantan yoo dhiira taatan deemtanii isiniif warra keessaniitu maafaannoo Wallagga Bahaatii fi Shawaa Lixaat irraa hin qabne